gara oduu ta'inatti isin dabarsinaa nu hordofaa isiniin jenna. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa, waa'ee haala uummata keenyaa, akkasuma waraana bilisummaa Oromoo, akkasuma waa'ee gartee Galaana Diimaa, waa'ee Somalilaand, mootummaa Wallagaanii gartee karaa baaraa qaama baaraa argachuu isaanii irratti waan deddeemaa jiru walumaan kan isin ibsinu ta'a. Mootummaan kun waraanni bilisummaa Oromoo wanni wal dho'isin hin jirtu. Woboon mootummaa hokkee qabee jira jechuudha. Mootummaa ekonomii harkaa zeeroo godhee jira jechuudha. Commercial vehicle makiinaan gurguddoon gartee akka Finfinneen seenne irratti qabee jira. Qaala'insi jireenya, dhabaminsi nageenya, badiin gartee lubbuudha mootummaa kana hokkee qabdee jirti jechuudha. Arra Finfinnee keessa namni gabbee ol hin deebuu jechuudha. Maallaqa keessa haattee Finfinnee keessa gabbaatee ol deebuu hin dandeessu. Finfinnee magaalaa guddoo keessa. Sigale. Kana gubbaan sabboontonni keessaan dhiibbaa godhu jiranii jechuudha mootummaa kanarratti. Mootummaa kanarratti dhiibbaa godhu jiran. Warri paarlamaa keessa jiru, warri caffee keessa jiru, warri biiroo keessa jiru, mootummaa kanaan araaramuu qabna. Uummata Oromootiin walitti araaramuu qabna. Nageenya buusuu qabna. Lola dadhabnee. Sigale mootummaan nageetti namanne. Hadhiini namaa yoo jige malee jiraachuu hin dandeenye. Arra ajandaan harkaa jijjiiraa jira jechuudha jiran sabboontonni keessan. Awwaan sabboontonni juun isinii dabarsuu dhufee jechuudha. Ajandaan harkaa jijjiiraa jira. Oromoon akkan shawwadamne Oromoon nu dhaqqabi. Oromoon nu iyyi janiitiin dhufee jechuudha. Ani isinitti iyyuudhaaf. Wanni Somalilaandii fi inni gartee dheengadda walii mallatteessan gartee propaganda kijibaati. Dubai amata diidamiif kireeffattee tichirra dalagachuu jirti. Waan haaraa miti kun. Itoophiyaanis Jabuutirraa kireeffattee dalagachuu jirti. Namichi propaganda gartee ajandaa jijjiiruudhaaf hoggi Oromoon gartee ija wal arkuu deemtu ajandaa jijjiiruu deema. Oromoo dammaqi. Ajandaa jijjiiruuf rakkachuu jira. Ajandaa jijjiiruuf maraachuu jira. Qabsoo waboon godhu jirtu dhooyisuuf maraachuu jira. Qabsoo sabboontonni dhiibbaa sabboontonni keessaan irra godhan dhooyisuuf maraachuu jira. Oromooti ya dammaqi. Namni qabsootee gartee qabsootee if duban deebisin akkaataa itti fufu jirtu itti fufi. Ani isin waan keessaaniin waan information qaburraa isin waywaachuu jira jechuudha. Gartee ajandaa adda isin uumuuf qophaawanii jiran. Ajandaa uumuu malee gartee qabsoodhaan isin moohu, yaadaan isin bulchuu bira kutee jira jechuudha mootummaan kun. Ajandaa hoggii inni isin boci. Sigale ajanda hoggi inni isin boce nuti gabbaanee isinitti himnaa jechuudha warri keessa information qabu. Isin fudhattanii itti dalagu ajandaa isaanii gannaytanii qabsoo keessan itti fufuun kallattii keessan jijjiiruu dhabuun dirqama isinirra jiru jechuudha. Anaa fi isinirra jiru jechuudha. Ani isiniin gaheetiin jira. Gartee waan amma godhame kanarra yoo kan inni isinii deebu taate. Waggaa 50 kireeffannee jedhan sunuu hojiitti hin jijjiiramne madura. Mootummaan waan irraa fudhate ummanni gartee biyya keessa reject godhee jira yaada qaallichi deemuun eega taayyeen gabbahee madammar wanni jedhamu kijiba jee siyaasaan isaa guutuutti reject taatee jirti jechuudha. Sirna kanas taayyee caalaa namni beeku hin jiru, taayyee caalaa namni sirna kana hojjete hin jiru, eega taayyee reject jee namni hundi reject godhee jira jechuudha sabaa sablamii. Eega kana reject godhan Jawar Mahammadiis gabbee jechuudha. Hayyoonni Oromoo walitti dubbachuu eegalee jechuudha. Ajandaa Oromoo iddoo tanaan gartee inni seenee laaquu barbaade jechuudha. Uummata keenya buufanni galaanaa kanatti harkatti hin jiru. Hiraa maallaqa waan hin qabneef dirree xayyaararraa waa isinii qoonna jedhanii kadhachuu jiranii jechuudha. Sanuu ganaadha. Isaanuu dubbatanii jiran baatii takka booda hojiitti hamaa jechaa jiran. Sigale kijiba haasa'u jira yaa ummata kiyya dammaqi. Qabsoo teetirraa if duuban deebiin dhiibbaa godhu jirturraa araara itti qophaa'u jirturraa if duuba kan deebine kabajaan isin gaafachuu jirra jechuudha. Kabajaan isin gaafachuu jirra jechuudha. Dhiibbaatti jirtu tokkummaa kee jabeeffachuu kana jecha walafaan deebitee kirkirii walii godhu kaan arrabsuu kaan faarsuu way maarree malaa miitirkishoo malli inni baasuu danda'u tokkollee hin jirtu jechuudha. Warri duraan isa mala baasee itti kennu hundi jalaa yaa'ee jira jechuudha. Malli inni baasee takkumaatu hin jirtu. Duraanuu namaan mala qopheessee itti kennuu ture warri sun hundi jalaa yaa'ee jira. Sigale irraa maayyeen taayyee nuu kutee jira jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo
Ummanni Oromoo ajandaa amma namichi gaffide kanaan gartee burjaaja'uu qabsoo sarraaf duuba deebuu dhiibbaa godhu jirurra araara gartee wantirra waboo fi mootummaa iddoo godhamuu qaburra if duuba deebuu hin qabu jechuudha. Nu burjaajiisuu deema. Mootummaan araaraaf qophiin ta'in kun mootummaan araaraaf gartee dhaabbachuun hin jirre kun gowwaan mootummaan dhama'aan sigalee hoolaan rabbiin fidee Oromoorra kaa'e kun sigalee ummata Oromoo burjaajeessuu fi rakkachuu jira jechuudha. Ummata Oromoo burjaajeessuu fi rakkachuu jira. Oromoon dammaquu qabda. Oromoon dammaquu qabda. Yeroo hunda gartee hoggii goolii Oromoon goolitti taphataan Oromoo taphatee goolii dhiyeessee gartee waan takkaan fidanii si dura kaanii goolii tana miisi goolisiisanii jechuudha. Oromooti dammaqe. Wanni ati godhuu qabdu fokusiin ta'e galaanaa miti maaliif galaana guutuu Itoophiyaa irraan hin deebifne. Ati fokusiin ta'e dalagaa teetirra. Okay. Ammoo tokkoffaa wanni isaa muddee harkaa qabu waa'ee abaa'oo kana. Wanni abaa'oo kun hedduutti jabaatee gartee daangaa itti dabree qiyaasa malee babal'atee naannoo Oromiyaa keessa naannoo adda addaa keessatti itti baay'atee jira. Itti baay'achuun abaa'oon baay'atee akkasitti irree godhatee jabaatee akkasitti tankaarfachuun isaa muddama hedduu guddaa muddama daangaa hin qabne keessa mootummaa kana galchee jira. Yeroo ammaa kana abaa'oo dhoofnee baasuu dhiisii dhoofnee miidhuu dhiisii yoo uummata miine malee gama abaa'ootiin dadhabamee jira. Abaa'oon dadhabsiifamee jira. Mootummaa kana dadhabsiisee jira. Mootummaa kana abaa'oon harka babal'atee balballifatee naannoo adda addaa keessatti harka dheereffatee jira. Miilaanis of dura tankaarfatee jira. Ejjata tolfatee jira. Dhahaa tolfatee jira. Waan hundaayyuu guutuudhaan qophaa'ee kan of qopheessee kan socho'utti jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma warri gartee mootummaa keessa dalaguu sabboontonni eegii gaafa taayyeen dubbii san kaasee taayyeen aangoo irraa kaafamee eegii hidhamee as dubbiin gartee kaabinoota warri sabboonummaa Oromoo qabuu fi warrummaa kaanuyyuu muddama keessa galchee dubbiin kun hedduu itti jabaatee jira. Akkasuma kaabinootii sabboonummaa qabanii mootummaa kanaan gartee shakkii hedduu shakkii keessa wal galchanii jiranii. Kanumaan wal qabatee mootummaan kun gartee hanga gartee eegii waan kanaan irraa kan ka'e kaabinoota isaatis kaan shuumee kaan shaaruus bakka taa'ee kabiraa buusanii sunis aangoo irraa kaasuu sanii fi aangoo fi gadhiisuus wala dhuguma dubbachuuf uummata keenyaa soo gartee waan hedduu nama ajaa'ibuu warri sabboonummaa Oromoo qabu aangoon bakka taa'ee sunis ittiin tolle aangoo sanis ka gadhiisee biyya namaatti ka baqatee jira. Gartee waan kana waan uummataaf hin malle warri sabboonummaa uummataa qaban waan uummataaf hin malle keessa galuu hin fedhani balansi godhanii ilaaluu fedhanii garuu jireenya isaaniillee geggeeffachuu fedhanii. Akkasumaanuu shakkii keessa mootummaa kana galchanii jiranii. Mootummaan kun hedduu shakkii keessa warri gartee achi keessatti gartee mootummaa hojii dalaguu shakkii keessa galchee jira. Nuufillee tanatu eeggataa akka taayyeetun dubbiin taayyeetun gartee hedduu kaabinoota Oromummaa qaban sabboonummaa qaban uummatuma kaanillee dabalatee shakkii hedduu keessa wal galchee jira. Akkas isiniin jecha mootummaa kana irratti mee waan isa barbaachisu mee walumaan ka daawwannu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ammaa isin gara oduutti isin dabarsaa. Hordofaa isiniin jenna.